maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti waanuma sin lolu nagaa keessan kan nyaatu, jireenya keessan kan nyaatu guyyaa irraa kanaa booda simbiraa galcheera. Simbiraa galcheera. Irraa booda sinirraa caamu, rakkinni sinirraa caamu, gadadoof dhiphinni sinirraa caamu, abjuu hamaa sinirraa caamu, dhukkubi sinirraa haa caamu. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraatan qabeenya akka nagaan jiru ijoollee nagaa sinii kadhadha. Namni qabaatee nagaan qabu, birrii otoo qabu nagaan qabu, mana bareedaa keessattuu jiraatu nagaan qabu namni. Bara namni nagaa dhabedha. Bara namni otoo qabeenya qabu nagaa garuu dhabedha. Qabeenyi nagaa jedhamu Kiristoosidha. Yeroo kana jalqabee Kiristoos wajjin jiraatu. Kiristoos wajjin jiraatu. Wanti nagaa namaa nyaatu dhukkuba. Wanti nagaa namaa nyaatu lola. Wanti nagaa namaa nyaatu dhukkuba. Wanti nagaa namaa nyaatu yaaddoo dhiphina siqiqiidha ammaa jalqabee sirraa sassaabeera. Wanti isin danqu tokko yoo hin jiraatin maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaani sagalee kana gabaabatti iyyuutii qabxii muraasan isinitti himaa. Maaliif yeroo hundaa olii wajjin jirra waan ta'eedhaafi. Kiristoos wajjin akka hin jiraanne maaltu gufuu nutti ta'uu danda'a? Wantoota jedhu tanaan dura kaafnee ilaallee yoo ta'e iyyuu irra deebii yoo ta'e bakkan itti dhaabbadhe waan hin beekneef jimilaadhuma asii gadee tooran qabadheen isiniif qooduudha yaala. Inni tokko gufuu ta'ee akka nuyi Kiristoos duukaa hin deemne kan godhu yeroo hundumaa akka yaaduun nuuf hin taanetti yaaduudha. Akka yaaduun nuuf hin taanetti maal gochuudha? Yaaduudha. Inni kun jechuun maal jechuudha? Ani dhuguman isinitti hima. Eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simattutti kan hin simanne ittiin galu jedhe Gooftaan. Maarqos 10:15 irra. Akka inni jedhu kun akkatti nu jiraannudha. Akka inni galee akka mucaan simattutti kan hin simanne. Akki sun maal inni akkaataa nu itti yaadnu, akkaataa nu itti waa'ee amantii yaadnu, akkaataa nu itti waa'ee Waaqayyoo yaadnu, waa'ee Waaqayyoo yeroo yaaddanii biltummaan keessan jiru, abshaalummaan keessan jiru. Waa'ee Waaqayyoo yeroo yaaddan yookaan waa'ee mootummaa Waaqayyoo yookaan waa'ee Kiristoos wajjin jiraachuu yeroo yaaddan jireenyi keessan akka mucaa ta'utu irra jira. Mucaan ammaa waa beetteen gootu garraamummaa ishii gooti. Yoo si arrabsite illee beettee sin arrabsitu. Hamaa asirratti hojjechuu hin beektu. Jireenya akka mucaa jechuudha. Deebi'aa mucaa ta'a harma hodhaa jechuu miti. Garraamummaan kan guute. Gowwummaadhaan kan guute. Jaalalaan kan guute ta'utu irra jira. Akkuma beekamu mucaan eegumsa haadhaa fi abbaa jalaa jira. Haa ta'uyyuu malee yeroodhaa yerootti guddachuun harka isaanii jalaa ba'a. Of danda'uu akkasii garuu maatii waldaa kiristaanaa keessatti iddoo hin qabu. Fakkeenyaaf nu yeroo itti Waaqayyo jalaa baane seexanni gaaf tokko asin ajaa'ibu yeroo itti nama kuffise, yeroo itti jannata keessaa gad nama baase, yeroo itti jireenya keessaa gad nama baase waan seexanni godhe isinii galee maalumatuyyuu kutaa sanatti yeroo hundumaan niqqifadhaan yeroon kutaa sana waa'ee kutaa sana yaadu. Maalumatuyyuu jedhanii waan hin dhagee maaltuyyuu Waaqayyo jalatti simbitee. Milala amshaalummaa seexana. Maaltu immoo seexana Waaqayyo jalatti simbitee. Isiniyyuu muka inni isin dhoowwe kana yoo nyaattan akka isaa taatu. Isiniyyuu hin bulchitu. Achitti maa jedhe? Seexanni ol gubbaa Waaqaatti ergamoota keessaa hangafa ergamootaatti ta'ee geggeessaa cimaa ture. Qulqulluu ture akkuma Mikaa'eliif Gabriel. Garuu Waaqarraa gaafa gad darbatamu maa jedhe? Ani akka Waaqayyoon ta'a. Barcuma koo Waaqayyo gararraatti ol baafadhaa jedheedha maca. Isa argeetu Waaqayyo of tuulummaa garaa isaa argee Waaqayyo irratti ol of qabuu isaa argee gad isa darbate Waaqarra. Seexana ta'e gadi bu'ee. Ajjeesaa ta'e, balleessaa ta'e, ulfina guddaa keessaa gad darbatan. Gaafa gara biyya lafaatti gad darbatamu seexanni Addaamii fi Hewaan jannata keessatti utuu isaan jiranii maaltu isiniin
muka inni nyaatinaa jedhe kana yoo nyaattan akkuma isaa taatu akka waaqayyoo taatu amalli isaa maaliin ofiifuu akka waaqayyoon taattan badee seexan namas bakka isaaf kenname jibbisiise ulfina isaaf kenname jibbisiise eessa laalchise akka waaqayyoo taatu muka kana nyaadhaa maaltu abboommii isaa jalatti isin bite isin iyyuu waaqa taatu jedheen dhage ilaala kolonii jalaa ba'a of danda'a akkuma isaa isin abboomta akka waaqayyoo taatanii amma ko namni rakkatee cubbuun hojjetu yoonee wanti ta'e sammuu isaa dhufee waan dhuunfatu rakkatee bakka dhaquun dhabee namni cubbuu hojjetu muraasa biyya lafaa kanarra filannoo isaa godhatee hojjeta cubbuu na baasa hidhee hojjeta cubbuu nama ittiin taa'ee kan cubbuu hojjetu jira cubbuun nama hin godhu cubbuun ulfinatti nama hin dabarsu kanaaf iddoo ulfinaati kan darbachiise isa kanadha jechuudha. Egaa nuyi yeroo hundumaa mucaa waaqayyooti, ijoollee waaqayyooti. Isa dhageenya, isaaf abboomamna. Yeroo itti mucaa waaqayyoo amma mucaan ijoolleen gaafa guddatte abboommii haadhaaf abbaa jalaa hin baati. Bakka hin barbaadeen deemee oola maal si galcheetu amma dargaggeessaa bara kanaa yoo ilaaltan guddatee iyyuu miti waggaa 18 miti akka seera biyya keenyaallee 18 otoo guutii waggaa 5 bakka barbaadeen dhaqee oola mana puulii dhaqee oola bakka barbaade ooluu nan danda'a akka barbaade jiraachuu nan danda'edha. Achi immoo biyya ambaa kana yoo hidhattan gara biyya Ameerikaa Kanaadaa kanadatti yoo hidhattan waggaa 18 ol mirga saala jijjiirrachuu kennaaf seerri biyya sana dhiira ta'ee dhalate lakkii waggaa 18 guuteeranii yoon barbaade dhiira ta'uu hin danda'a yoon barbaade dhalaa ta'uu hin danda'a dhaqee jijjiirrata jijjiiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mirga waan barbaade godhuu qaba umurii 18 olii jechuudha dargaggeessi tokko. Jireenya kiristaanummaa keessatti garuu barritti abboomamuu waaqayyoo jala ijoollummaa waaqayyoof ijoollee waaqayyoof mucaa ta'uu dhiiftee nama ga'ee ta'eera. Kana booddee waaqayyoo hin dhaga'uun kana booddee waaqayyoof abboomamuun bakka ይበቃኛል የምትል ዘመን የለም. bara hundumaa bara biyya lafaarra jiraannu bara baraan nuyi mucaa waaqayyooti ijoollee waaqayyooti jaarsanis waaqayyo mucaa koo didhaanis mucaa koo nama guddaa nama xiqqaa mucaa xiqqaan waaqayyoof mucaadhaan mucaa jechuun immoo hiikaa mucaa gaafa laaltan akkaataa yaaduu akkaataa waa hojjechuu mucaadha bakka mucaan yoo maatiin bira hin jiru ta'e yeroo hundumaan dogoggora kanaaf bara itti waaqayyo malee dogoggora oolu qabnu waaqayyo wajjin jiraatan garuu taanan garuu isa dhagaa isaa wajjin jiraatan taanan hin dogoggortu kanaaf Kiristoos duukaa akka munuun buune kan godhu tokko አንደኛው አመለካከታችን akkaataa yaaduu keenya akkaataa itti waa fudhannee waa dhageenyee jiraachuu keenyaati. Amshaalummaa baay'ata namni abchaala haxxummaa qaba nama keessa haxxummaa jira beektee jawweeni bineensa hundumaa keessa haxxee turedha uumama boqonnaa 3 haxxummaa kana nama keessa kaa'e seexan namoonni boficha dhagaan arrayyuu haxxeedha warri waaqayyoon dhagaan garuu arrayyuu ijoollee waaqayyooti. Kiristaani tokko aga fedhe yoo bilchaate illee yeroo kamillee afuuran abbaa isaa kan ta'e waaqayyo irratti irkachuun isaa kan addaan hin cinnedha. Haa ta'uyyuu malee akka mucaa jechuu fi mucaa jechuun garaagarummaa qaba. Yeroo baay'ee garuu tokko akka taanitti yaadamu mucaa akka mucaa ta'e nuyi waaqayyoof mucaadha. Irkattummaa nuti waaqayyo irratti goonu amantii addaan hin cinnedha malee yeroo hundaa kan hin guddanne mucaadha jechuu miti akkanattis gaafatu. Mucaan yeroo hundumaa gargaarsa haadhaaf abbaatiin kan inni jiraatu mucaan. Nus bara baraanuu waaqayyo irraa adda baanee of dandeenye yeroo itti nan barbaachisu waaqayyo jennu hin qabnu akkana gaafa jennu karaa nama gaafa laallu immoo mucaan guddanne yeroo hundumaa ijoolleedha jechuu miti amantiitti kiristiyaanummaatti gooftatti guddachaa deemna. Ibroota boqonnaa 5:12 Qorontoos isa duraa 13:11 dhaqaa dubbisa. Guddachuu immoo qabna amantiitti. Akkasumas ergamaas Phaawulos mucummaa akkamii akka ta'u qabu akkasitti nutti hima. Obboloota nana yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucooliin ta'ina. Ga'oo ta'utu immoo nurra jira. Dubbii amantiitti ga'oo ta'utu nurra jira. Warra ga'an. Amaa hojjechuutti garuu daa'imoota ta'a. Gooftaa beekutti nama ga'aa ta'a. Cubbuu hojjechuutti immoo yookaan hamaa hojjechuu akka mucoolii. Mucoolii isinitti meera. Hamaan hojjedhettee hamaan hojjettu mucoolii. Inni macaafni qulqulluun
Cubbuutuun beekin hojjettu siif dhiifama. Kanati beekaa hojjettu garuu siif hin dhiifamu inni utuu beekanii Kiristoos miila ta'a jechuudha. Inni macaafni qulqulluun jedhu isa kana. Cubbuu hojjechuutti hamaa hojjechuutti maal taane Paawulos Qorontoos duraa 14:20 irratti. Hamaa hojjechuutti jallina hojjechuutti akka mucoolii ta'a jechuun mucooliin ka'een jallina hojjedhaa irra dhaqeen akkas godhattee kaayeffattee laphee ishee irratti hamaa yaaddee hin beektu. Firuu tokko Waaqayyo nu gargaaru. Inni gara biraa wanti kiristaanummaa keenya Kiristoos duukaa akka hin deemneef gufuu nuti ta'an kiristaanummaa akka feete bakka. Yoon faarfadhes yoon dhiises akkuma feetten jiraadha. Bakka akka feettan ba'ee gala akka fe'e inni jedhu Kiristoos duukaa nu jiraachisu. Jireenya akka feete yeroo baay'ee amantoonni afaaniin Yesuus gooftaadha jechuun mana isaanitti hanga waltajjiitti labsu. Fayyinni keenya ayyaanaa fi amantiin raawwatamuun agas mara hojii gaarii akka hin hojjenneef kan duubatti nu deebisu ta'uu hin qabu. Hojiin fayyuu dhabnu iyyuu amantii fi ayyaana yookaan amantii fi ayyaanni fayyina keenya keessatti iddoo jalqabaa hojii guddaa kan argisiise isa kana. Amantiidhaaf fayyine. Hojii gaarii hojjechuudhaaf fayyine otoo hin taane amantiidhaaf fayyine. Warri fayye immoo namni fayye immoo hojii nama fayyee hojjeta. Fakkeenyaaf namni tokko fayyeedhee hojii nama fayyeen hojjetu yoo ta'e already namichi sun hin fayyine ganaa isaaf. Fayyine ganaa hojii isaa. Namni fayyee maal godha yoo jettan hojii nama tokko maraatuudha kan isin jettan. Yoo waan sirrii ta'e amma fakkeenyaaf qullaa deema yoo ta'e dhagaa namatti guuraa deema yoo ta'e namni kun ganaa sammuu isaa marmarsiisuu isin hin xaarsu. Maaliif akkumatti isin namicha aseechee argaa jirtaniyyuu nama fayyaa akka hin taane isin ibsaa jechuudha. Kiristaanni tokko kiristaana fayyaadha yoo ta'e hojii nama fayyeetu hojjeta. Hojiin nama fayyee immoo maali? Namni fayyee jireenyi isaa akka inni ba'a galli isaa hundinuu fayyummaa isaa kiristaana fayye ta'uu isaati isaa mirkaneessa. Kiristaanonni fayyine bara keessatti hojii nama fayyee irraan argitan kiristaana fayyine irra. Arrabni isaa fayyine, garaa isaa fayyine, jireenyi isaa fayyine, laphee fayye jechuun amanamaadha. Kiristaanummaatu irraa mul'ata. Hojiin fayyuu dhabnuuyyuu amantii fi ayyaana fayyina keenya keessatti iddoo guddaa qabanidha. Kiristoosiin kan argisiisu hojii gaarii nuti hojjennu. Nuti faayidaa fannoo Kiristoos irraa arganne qofa ilaaluu osoo hin taane wanti inni nu gaafatus raawwachuutu nurra jira. Fayyinni kun waan nu gaafatu qaba. Kiristoos fannoo irratti nu du'e bakka already done fayyinni keenya dhumeera jennee hin teenyu miti. Hojii fayyina keenya wajjin walii galu hojjechuutu nurra jira. Akka feetee miti kiristiyaanummaa. Kiristiyaanummaan jireenya hin madaalama hojiin keenya nutu waliin makaa jira. Akkas deemne eessa geenya af tokko nu dhaabachiisa hojiin keenya nu gaafachiisa. Waaqayyo nu gargaaru. Inni sadaffaan adda of baasuudha. Gooftaa wajjin jiraachuudha. Yoo laaltan namoota adda otoo hin bahinani kan Kiristoos jedhan baay'ee argitu. Kan gooftaati amaneera. Gooftaa duukaa bu'eera jedhu namoota tokko. Adda hin baane garuu maalirraa adda bahuu dadhaba namni yoo jettan waan baay'eerraa adda bahuu hin dandeenye namni yeroo ammaa kana. Waan baay'eerraa adda bahuu hin dandeenye namni yeroo ammaa kana. Adda bahuu dadhabe namni yeroo kana. Adda bahuu dadhabe dhaloonni yeroo kana. Yoo laaltan macaafni qulqulluun maal jedha? Uumama boqonnaa 12 waan baay'eerraa adda bahee dheeni Waaqayyoo Abiraamin maatii kee keessaa, kee abbaa kee keessaa, biyya kee keessaa, maal kee keessaa
keessa jirra moo keessaa baane waan jedhu keessaa ba'aniitu gara Waaqayyoo dhaqu malee waan hundumaa guurrannee dhufne akkas amala koo wajjin dandeesse amala koo hundumaa guurradhee tan dhufe maaf guurrattee dhattama dhiistee dhatta malee Waaqayyo nu gargaara adda hin baane jireenyi keenya ina manne malee garaan keenya adda hin baane waan keessa ba'u turre jira waati keessa hin baane tana namalli biyya lafaa rakkisaa na keessa hin baane tana rakkisaa fakkeenyaaf Gibxi keessa Israa'eliin ba'e Gibxi keessa Israa'el ba'ee fagaataniiru karaa gaafa gaan akkas jedhan hamma mee of maaliif nu baaftee buqqee keenya nu wayya biyya annaniif dammaatti deemaaru biyya eebbifamaatti deemaaru garuu garaa isaanii eessa jira ammayyuu Gibxi jira Gibxi biyya garbummaa sammuusaa garmoobee jira ammayyuu hin ba'e hin fagaate malee gara gooftaa dhufe malee namoota baay'ee keessaa akkoo biyyi lafaan baane isaantu Gibxi keessaa ba'e malee Gibxi immoo Israa'el keessaa hin baane Waaqayyo waan amma irraatti nu keessaa hin ba'in nu keessaa baasu adda ba'uun ka baay'ee murteessa adda ba'uu qabna maalirraa waan Waaqayyo irratti jibbu keessa waan Waaqayyo irratti jibburra waan macaanii nuun jedhu adda ba'uu adda of baasuun kan jedhu seenaa waldaa kiristaanaa keessatti gara gadaamii seenuu miti gadaamii amma hodhattanii qeesonni gadaamii galu warri fuudhan haadha manaa dhiisanii immoo lokkosu jechuudha abaluu immoo lokkosee adda ba'e fuula namaa baqate nama argu caakkaa keessa jiraatu argeera namicha tokko sansalata kanaan xaxamaa rifeensi isaa kun dudduutti bakka ciccitaa rifeensi isaa kun uffata gadhaa gaaf tokko argeera namni kun akkan maalinnaan kuni gadaamii galee jechuun nama baqatee caakkaa keessa jiraata nama wargi cubbama waan ta'eef namni isa arge yookaan haadha manaa biraan ga'uu baqatee qobaa jira maaliif mootummaa waaqaa galuu dheeta akkana godha macaafni akkanaan jiru obboleessa ko of gowwoomsuudha malee ofumaa bineensaa wajjin caakkatti galee meelee isaa hidhee mootummaa waaqayyoon gala adda obbaasuu kanatti fudhatu jechuudha amantaa tokko keessatti beektu kun yaada bosona seenuun qulqullummaa kan godhanidha akkasitti akkatti yaadanii haa ta'u malee waldaa kiristaanaa yeroo ammaa keessatti nuufis ta'e saba keenyaaf waan hin fayyanne hadda ba'umsi baay'ee barsiifamaa jiru namni waan hundumaa irraa adda ba'ee gooftaaf akka jiraatu kunis bilchina dhabuu irraa kan ka'e attamittis kan jabeessu osoo hin taane kan laaffisudha kiristaanummaa kan laaffisudha adda ba'uu dadhabuun so jireenya adda ba'e qabaachuun baay'ee barbaachisaadha inni arfaffaan humna guddaadhaan gooftaa duukaa bu'uu dhiisu biyyi lafaa kun eenyummaa waaqayyoo kan keessatti beekamu ta'uun hafe amantoonni ganama hanga galgalaa sodaa seexanaa jala jiru humna guddaa waaqayyoo irraa fudhachuu dadhabuu isaa irraa humna malee Kiristoos duukaa deemuu hin dandeessu obboleettii yoo waaqayyo humna sii kenne malee hin dhiifta gooftaa dhiifta tajaajiltoota baay'ee Kiristoos hin dhiisan beeka adeellama mana raajii tajaajilaa geggeessaa waldaa paasteroota baay'ee isaanii gara duubaa deebi'anii dubartoota walitti qabanii dubartoota wajjiniin jechuun ejjan gaa'ela dhiisanii waldaa kiristaanaa dhiisanii har'a mana shiishaan mana farsootti kan galan baay'ee isaanii jiru maal inni kun yoo waaqayyo humna sii kenne malee hin ta'u yoo waaqayyo humna isaa sii kenne malee gooftaa duukaa deemuu hin dandeessu laamee cubbuu hojjechuudhaaf humna siin gaafatu gooftaa duukaa bu'uudhaaf garuu baay'ee humna si gaafata ati waan qajeelaa tokko hojjechuuf otoo kaate eekoo chaalenjii meeqa jira tagdaarotii meeqa jira garuu waan qajeelaa hojjechuudhaaf tagdaarotii chaalenjii baay'ee jira cubbuu tokko kaatee nan hojjedhe otoo itti garuu waan si danqu hin jiru waan qajeelan hojjedhe yoo ta'e jette garuu waa baay'ee si danqa kanarraa kan ka'e sammuun amantootaa yaada waaqayyoon osoo hin taane sodaa seexanaatiin guutameetu argama biyya lafaa kana keessatti humna waan hin qabne haa ta'uyyuu malee humna qabeessi hundaa olii waaqayyo akka ta'e dagatamuu hin qabu amantoonnis sammuu isaanii dubbii waaqayyoon guutuu qabu kana malees guyyaa guyyaan waa'ee waaqayyoo yaaduun abdii horachuutu irra jira kiristaanitu Efesoon boqonnaa jahattanii gaafa dubbistan humna waaqayyoo guutummaatti uffadhaa jedha
Yeroo tokko humna waaqayyoo kadhadhaa. Waaqayyoo humna kennaa kennedhaa waaqayyoon kadhadhaa. Isaa beerridaachi waaqayyo isin gargaaru. Inni shanaffaan sodaa garaa garaa. Sirrumatti yeroo jireenya kiristaanummaa jalqabnu maaliif yoom akkamitti gaaffilee jedhan irraa kan ka'e haalotaa fi yaada namoota garaa garaan walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Sodaa garaa garaa qaban. Maaliif akkas ta'a? Yoom akkas ta'a? Akkamitti akkas ta'a? Waa'ee kiristaanummaa kana gaaffii garaa garaati. Sodaa garaa garaatiin jireenyi namaa mogolee nama bu'a. Dheebuu keessa keenyaa ammoo macaafa qulqulluu akka jedhutti firii hafuuraa kan ta'an nagaa, obsa, gaarummaa, waaqayyoon sodaachuu. Hawaasni keenya immoo kan nu guddise siyaasaa fi dhimma amantii keessatti gara laafeeyyii fi ajajamoo akka taanuuf malee akka hirmaannutti hin turre. Rakkisaa kan ta'e akkaataa keessatti guddane hawaasaa fi ilaalcha keessatti guddane baay'ee rakkisaadha. Kunis kan ta'eef siyaasa keessatti ta'e amantii keessatti marii keessa seenuun ifa wal harkaa fuudhuun caalatti gubiinsa wal harkaa fuudhuun caalee waan mul'atuuf. Dhimma akkanaa keessatti jireenyi kiristaanotaa jalqabaa hanga dhumaatti gooftaa Yesuus Kiristoos ta'utu irra jira. Eenyullee kan macaafa qulqulluu dubbisee jireenya Yesuus Kiristoos keessatti wantoonni wal xaxaa ta'an turaniiru jedhuuf deebii quusaa kan hin argatu caafata qulqullaa keessatti. Tajaajila isaa keessatti yeroo baay'ee kan qeeqan tajaajila isaanii keessatti jireenya Kiristoos jiraate keessa fakkeenya utuu hin godhatin jireenya mataa isaanii kan jiraatan ni darban jiru. Wantoonni lafa irraa yemmuu turetti Kiristoos yeroo wanti inni lafa irra yemmuu ture raawwate keessa Yohaannis muraasa qofa akka caafe yookaan wangeelonni arfanni walumaa galli isaanii waan Yesuus hojjete guutummaatti hin caafamne. Yohaannis jedheeram kana akka jedhe Yesuus gooftaan otoo jedhe galaanni biyya lafaa kanaa qalama ittiin caafan ta'e addunyaan kun immoo yookaan lafti kun dacheen kun immoo dachaatee waraqata taate waan Yesuus biyya lafaa irratti hojjete barreessee fixuu hin danda'u jedhe. Ergamaan Phaawulos yerootti mana sagadaa fi iddoo gabaatti Yihuudoota wajjin wal mormaa akka ture hojii ergamoota 17 irratti argama. Gabaabatti guutummaatti kiristaanummaa fi tajaajilli ija qabu yeroo ammaa kana mul'achaa hin jiru. Haa ta'u malee kabaja maqaa keenyaaf eenyummaa ofii keenyaaf qofaaf walitti bu'iinsi nuti goonu fannoof jecha kan goonu Kiristoosiif jecha kan goonu ol akka ta'e beekama. Namni maqaa isaaf rakkachaa jira. Namni kabaja isaaf rakkachaa jira malee Kiristoosiif jedhee fannoo Waaqayyotti kenneef jedhee rakkachaa hin jiru. Yeroo tokko ammoo irrina beekumsa macaafa qulqulluu fi bilchina hafuuraa dhabuu irraa kan ka'e qoccolloo hin barbaachifne keessa seenna. Sirrii waan hin taane keessa seenna. Inni ja'affaan barumsi maaliif barbaachisa? Barbaachisummaa barumsaa ganu barumsi hin barbaachisu. Waa'ee macaafa qulqulluu barachuun hin barbaachisu. Dhaloonni kun barumsa hin jaalatu. Waaqayyo nu gargaaru. Dubbii Waaqayyoo barachuu dubbii Waaqayyoo dhaga'uu irraa adda ba'uun kufaatii guddaadha. Waaqayyo dubbii isaa isinitti dubbatu. Eebbifama.